Erga muummichi ministeeraa paarlaamaa irratti waa'ee baqattoota biyya Arabaa dubbatanii as duulli garagaraa baqattoota Itoophiyaa keessattuu shamarran biyya Arabaa jiraatan irratti duulli garagaraa godhamaati jira. Duulli ammaa kun duula duraaniitiin adda. Duula ammaa kanaaf maqaa addaa maqaa ajaa'ibatu mogga'ee jira. Maqaan kunis lola Ruusiyaa fi Yuukireen jedhamuudhaan manni garagaraan bakka lamatti wal qoodee duula addaa walirratti godhaati jira. Duulli ammaa kun yoo bifuma kanaan itti fufe lola addunyaa sadaffaa ni kaasa jedhanii keessa boytotaa fi hayyoonni dubbataati jiru. Ashamaa harka fuune ilmaan biyyaa bakka jirtanitti nageenyi kenna kan kabajaa isin haadha qabu isiniin jechaa kun mootii miidiyaadha. Warroonni chaanaala kanaaf haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii kennatti dabalamaa. Guyyaa har'aa qophii addaa isiniif qabannee dhiyaannee jirra. Hanga xumura sagantaa kennaatti nu faana tura. Wantoota garagaraa wantoota ajaa'ibsiisoo isiniif qabannee dhufnee jirra. Keessatti duula yeroo ammaa kana shamarran Itoophiyaa warreen ummata biraa jaalatan lammii biraa jaalatanii ilmaan walirraa horaa jiranitti duulli addaa geggeeffamaati jira. Duulli amma geggeeffamaa jiru kun kan duraaniitiin adda warroonni jedhanii dubbatanis jiru. Ummanni yookaan namni Itoophiyaadhaa kan baqatee biyya baqaa keessa jiru bakka lamatti wal qooduudhaan dhakaa walitti darbachuutti jiru. Warroonni shamarran kennaa dhiira fedhan haa jaallatanii dhiira fedhan jala haa deeman jedhan gara tokkotti bayanii warroonni lakki shamarran kenna dhiira biraa jaallachuu hin qabanii dhiira biraa jala deemuu hin qabanii dhiira biraatti heerumuu hin qabanii nutuu jirra jedhanis gara tokkotti qoodamuudhaan lola ajaa'ibaa lola Ruusiyaa fi Yuukireen walirratti banuuf jiru. Lolli kun yoo bifa kanaan itti fufes lola addunyaa sadaffaa ni kaasa warroonni jedhanis jiru. Kanarratti gara fuulduraatti itti dhufneeti ilaalla. Dubbiin isaa akkana bara dabre waa'ee shamarran kenna kanaa ka'ee dubbiin haaraan ka'ee lola yeroo dheeraadhaaf geggeeffame irratti dhumarratti shamarran kenna abbaa fedhan haa jaallatanii abbaa fedhan wajjin haa jiraatanii abbaa fedhan irraa ilma haa horanii wanti isin dakale hin jiru yookaan wanti isin galche hin jiru jechuudhaan warroonni miidiyaa kana akka ajaa'ibaatti hordofanii miidiyaa kana taqoxaaxaranii yookaan to'annaa isaanii jala oolchanii jiran moo'achuudhaan shamarran kenna abbaa fedhan jala haa deeman jechuun moo'annaa isaaniitiin mirgi isaanii jamee shamarran kenna abbaa fedhan nama fedhe jala deemuudhaan abbaa fedhan jaallatanii akka jiraatan mirgi isaanii guutumaan guututti kabajamee fi itti fufan jechaadha. Baranaa erga mootiin kenna mootiin torbaffaadha Dr. Abiyyiin paarlaamaa irratti warroonni biyya Arabaa keessatti hidhamanii mana hidhaa jiran yasanaxxaluu gadaayoች ናቸው. Warroonni kunniin nama Itoophiyaa irraa gara baharaatiin biyya Arabaa deeme ta'uu maaliin beekna? Achi keessa warroota nama ajjeesantu leenji'ee jira. Kanaaf maal isaanii amannee gara biyyaa isaarra achumatti haa rakkatan addaan baafneeti yoo danda'ame gara biyyaa galchina yookaan achuma keessatti haa dhuman jechuudhaan paarlaamaa irratti dubbatanii as ummanni warri miidiyaadhaa qorannoo garagaraa gochuudhaan warroota shamarran nama biraatti heeruman shamarran lammii biraa irraa ilma argataniif jedhe Dr. Abiyyi jechuudhaan dubbii kana qorannoo ajaa'ibaa irratti geggeessuudhaan dhiyeessaniiti jiru. Egaa asirratti amma lolli ka'utti kan jiru warroonni dhiira feene jaallannaa warra feene waliin akka feenetti ilmoo 10 ta'ee 15 ta'ee dhallee jiraachuun mirga kenna jedhan addatti bayanii warroota isaan deeggaraniin wal cinaa qabatanii China warroota China wajjin jiraachuudhaan Chinaanis isaan hogganuudhaan isaan isin cinaa jirra abbaa feetanitti heerumaa abbaa feetan wajjin jiraadhaa jechuudhaan Chinaan wantoota garagaraa isaaniif qopheessaati jiran jechuudha. Duuba warroonni lakki maaliif nama biraatti lammii biraatitti heerumtan nutuu isiniif jirra nutuu isiniif geenna jechuudhaan warri dalagannee biyyatti gallee heerumna jedhanis warri shamarranis kophatti warra dhiiraa warra nu isinii wajjin jirra jedhu kanatti dabalamuudhaan warreen Baangaalii, Hindii, Paakistaanii, Masrii fi akkasumas Somaalee lammiiwwan garagaraa jala deemuudhaan Yamanii fi Suud Arabiyaattis yoo carraan argame heerumanii jara wajjin jiraatan jalatti duulli addaa irratti godhamaati jira. Egaa gara dhumaatti kan mo'atu adda baasuu deemna. Eenyu akka mo'atu gara fuulduraatti itti dhufneeti ilaalla. Walumaa galatti warroota lakki nuti
nama biraatti heerumuun isiniif hin hayyamamu jedhu kana kan deeggaraa jiru kan qarqaarsa godhaafi jiru Ameerikaadha. Jidduu kanatti amma Chaayinaa fi Ameerikaan ija walitti babbaasteetii jirti. Chaayinaan maaliif deeggaruu barbaachise? Abbaa feetanii heerumaa lammii feetan wajjin jiraadhaa sanyiin keessa wal haa makuu ummanni gurraachi kun gara adiititti isaa jijjiiramu wal keessa bifni garagaraa kun haa uumamu warra jedhee warra deeggaruudha. Chaayinaan maal as keessa argatti? Chaayinaan bu'aan isiin as keessa argattu maali? Wanta jedhamu keessatti gad ilaaluun hedduu barbaachisaadha. Eeyyen namni tokko abbaa fedhetti heerumee abbaa fedhe jaalatee lammii fedhe wajjin jiraachuu mirga qaba. Haa ta'u malee sanyii biyya tokko balleessuunis asirratti ammoo dhoorkaadha. Sanyii biyya tokko balleessuun wal keessa makuun ummata gurraacha gara burraa burreetti jijjiiruunis yakka guddaadha. Waa'ee kanaaf ammoo Ameerikaan akkana jetti. Nuti ummanni Ameerikaa duraan gurraacha turre. Gurraacha Ameerikaan oriijinaalli Ameerikaadha gurraacha ture. Amma biyyoota garagaraa irraa Hindirraa, Chaayinarraa, Jaappaanirraa, Kooriyaarraa biyyoota garagaraa irraa ummanni adiin nutti makame amma gurraachummaan keenya badee gara adiitti jijjiiramnee jirra. Kanaaf yeroo ammaa kana Ameerikaan ummata gurraacharraa fudhatamtee kan ummata adii taateeti jirti. Kun ammoo yoo bifa kanaan itti fufe ummanni Itoophiyaallee haaluma kanaan booda jeequmsi addaa ka'uu mala. Kanaaf ummanni Itoophiyaa lammiilee garagaraa keessattuu ummata adiitti heerumuu haa dhaabu. Yooma heerumellee kan bu'aa qabu warroota akka Sudaanii, warroota dalaga irratti illee ciccimoodha. Warroota akka Sudaanii kanninitti haa heeruman malee Afrikaan Afrikamatti haa heerumu malee biyyoota Eeshiyaa fi biyyoota Faranjii keessa deemanii sanyii wal keessa dha'uun barbaachisaa miti jedha Ameerikaan. Hayyoonni gurguddoon jecha xiinxalaa Ameerikaa kanarratti yaada kennan Ameerikaan sirriidha. Sanyiin namaa wal keessa baduu hin qabu. Rabbinuu beekaa ummata gurraacha kophatti, adii gurraacha, adii kophatti, daalacha kophatti, diimaa kophatti godhee nu uume. Kanaaf sanyii wal keessa oofuun barbaachisaa miti. Wal jaalachuun akkuma jirutti ta'ee sanyii ammoo wal keessa oofanii sanyii balleessuun sirrii miti jedhan. Kanaaf ummanni Itoophiyaa shamarran keenya shamarri Itoophiyaadha jaalalaaf yoo barbaadan dhoysaa osoo suuraa akkanatti ka'anii suuraa gad hin dhiifne, osoo suuraan isaanii miidiyaarra hin deemne, osoo viidiyoon isaanii miidiyaarra akkanatti hin deemne dhoksaadhaan jaalala isaanii manuma keessatti fixachuu ni danda'u. Sadarkaa ilmoo walirraa dhaalanii sanyii wal balleessuu bira ga'uun ammoo barbaachisaa miti jedhu warroonni hayyoonni. Asirratti yaadni koo anis akkana jedha. Ilmi namaa erga uumamee sadarkaa addunyaa kanarratti jiraatuudha ga'e abbaa fedhe jaalatuu, abbaa fedhe wajjin jiraatu mirga qaba. Haa ta'u malee sanyii ofii balleessuunis baay'ee tokko rakkisaadha. Sanyii ofii balleessuun hedduu rakkisaadha. Aadaa keettu bada, amantii keettu bada, sanyii keettu bada. Biyya kee irraa fagaatta. Yoo fakkeenyaaf amma ijoolleen keenya irra hedduun warra amma suura irratti argitan kunniin hunduun sanyii biraa wajjin badaniiti jiru. Ilmaan walirraa dhalaniiti jiru. Ilmaan nama fakkeenyaaf namni shamarri keenya kan Baangaal irraa ilmoo galtu qabdu ilmoon sun Baangaal illee deemuu hin danda'u, Itoophiyaa illee deemuu hin danda'udha. Amma rakkoon ka'aa jiru isa kana. Doktorri keenyas kan dubbatan waa'ee makanaa wal qabsiisaniiti jedhaniitti namoonni dubbii gara maletti hiikkataniiti jiru. Haa ta'u malee doktorri keenya kan dubbataa jiran waa'ee kanaa miti. Warroonni Arabarraa dhalanii ilmoo gara biyyaatti galchaa jiranis hedduudha. Kun waan haarayaa miti galchaa jiru. Itoophiyaan fudhataati jirti. Garuu wanni doktorri keenya jedhan akkasii miti. Dubbiin waa'ee siyaasaatiin wal qabata. As keessatti waa'ee shanee fi juntaa jedhanii ummata gara biyyaa galchuu didduudhaaf wanta biraa xaxutti jiran malee waa'ee ummata diqaalaa, ummata walmake kanaa dubbachuudhaaf miti. Walumaa galatti shamarran keenya kabaja keessan eeddanii naamusa keessan eeddanii yoo jiraattan isiniif bareeda. Biyya isaanii illee deemtanii jara waliin jiraachuu hin dandeettan. Achumatti wajjin rakkattan isaan isin wajjin jiraatanii ilmoo isinirraa argatanii gaafa jaalalli dhumate isin biraa ka'aniitii gara biyyaa biyya ofii deeman jechaadha. Kan ilmoo san wajjin rakkatu isin har'atti gaafa jaalala OA keessa jirtan dubbiin kun hundi isinitti mul'atu. Ija keessan banadha. Maaloo shamarran keenya shamarran Itoophiyaadha keessattuu warri afaan Oromoo dhageettan ija keessan banadha. Bakkuma argitanitti qaama keessan ol hin qabatina isinin jechuudhaan fedha. Waa'ee Dr. Abiy
siyaasa irratti hedduu hin cinqamina dhimma isin ilaallatu miti garuu walumaa galatti amma san gara jedhanii achi jedhanii mallaqa isinirraa guurachuu barbaadan paaspoortii fi wanta garagaraa mattaawaqaa fidaa Itoophiyaawii ta'uu keessan ragaa godhaa jedhanii hin baasiin akkuma duraan barate mallaqa isinirraa nyaachuudhaaf kana ka godhamu kanaaf ija keessan banadhaa uf argaa uf ilaalaa uf xiinxallaa akkuma argitan ta'uun faayidaa takka illee isiniif hin qabdu abbaa feete jaalattee wajjin jiraachuu mirga qabda garuu sadarkaa ilmoo argachuudha sadarkaa ilmoo kee lammii hin taane irraa wanta godhuudha kana bira hin gayina uf qusadhaa jechuudhaan barbaada. Egaa viidiyooleen suuraaleen asirratti argitan kun hundi ijoollee makeenna dubbiin kun ammoo kalafaa ka'e akkanumatti haasa'amuu miti homa jiru irratti wanta jedhameeti waan ta'eef uf eeggannoo cimaa gochuu barbaachisa rakkoon garagaraa yoo uumame isinumattu rakkatachaadha gaafa rakkoon sun isinirra ga'e cinqaa biraa keessa seenuudhaan duratti har'uma uf eeggannoo gochuun hedduu barbaachisaadha ankan isin faana ture mootii miidiyaadha mootiidhaaf warroonni haaraa taatan subscribe gochuudhaan maatii keenya dabalama egaa warroonni dhimma akkanaa kana keessa galtanii rakkoon garagaraa isinirra garaa jiru dubbii akkanaa kanaaf ni aartanii dhiifama guddaa isin gaafanna horaa bulaa deebana yeroo biraa walitti deebina bye bye.